raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafasaa mulqame. Ammallee lafasaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafasaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Ijaarsa seeraan alaa magaalota Oromiyaa Labsii fi Dambiiliitiin ashamaa akkam jirtu. Kun sagantaa lafaaf lafee raadiyoonii Dirree Shaggar irratti torbanuu wiixata dhiyaatu yoo ta'u, sagantaa har'aa dhimma ijaarsa seeraan alaa irratti xiyyeeffatu qabannee dhiyaaneerra. Seerri biyyattii fi seerri Oromiyaa ijaarsa seeraan alaa irratti maal akka fakkaatus ilaalla. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Ijaarsa seeraan alaa yoo jennu dura dursoo seerri sirna ijaarsaa qajeelchuu jiraachuu isaa hubanna. Haa ta'u immoo seerri kunuu hammam fedhii fi dantaa uummatichaa tiksa kan jedhus gaaffidha. Seerri biyyattiin tumattee qabdu harki guddaan seera fedhii fi dantaa uummata keenyaa giddugaleessa godhate osoo hin taane seera saamicha lafaa fi qabeenya uumamaa biyya Oromoo irratti diriirsee kan meeshaa cunqursaa ta'ee gita bittoota impaayera Itoophiyaa tajaajilu seera Ormaati. Qophii kana keessatti ijaarsa seeraan alaa ittisuun akkasumas qajeelchuuf jecha seerri bahee jiru heera mootummaaf labsii mootummaa federaalaa baasu yoo ta'u, seerri sadarkaa Oromiyaatti bahu seeruma federaalaa hojiirra oolchuuf kan bahe. Asirratti seera federaalaa yoo jennu ibsi maqaa Itoophiyaa federaala jedhu nama dogoggorsuu mala. Garuu qabatamaatti seerichi sirna giddugaleessummaa kan leellisu lafarratti aangoo seera baasuu mootummaa giddugaleessaa qofaaf kan kennu, sirnoota dura turan irratti garaagarummaa kan hin qabne ta'uusaa hubachuu feesisa. Kana hubannoo keessa galchuun qophii har'aatti yoo deebinu saamicha lafaa maqaa ijaarsa seeraan alaatiin raawwatamu ilaalla. Ijaarsi seeraan alaa maali? Ijaarsa seeraan alaa jechuun ijaarsa mana jireenyaa, mana daldalaa, mana amantii seeraan alaa fi ulaagaa ijaarsi magaalaa guutuu malee osoo hin guutin lafa qabachuuf jecha gaggeeffamu jechuu ta'a. Akka seerri biyyattii kaa'utti qabiyyee ijaarsa seeraan alaa jechuun qabiyyee lafa magaalaa hayyama qaama lafa bulchuutiin ala qabame irratti yookiin lafa seeraan ala hayyamamaa ta'e hayyama ijaarsa qaama aangoo qabuun kenname osoo hin qabaatin ijaarsa raawwatame yookiin raawwatamaa jiru kamuu jechuudha. Akkaatuma kanaan magaalota Oromiyaa danuu keessatti bal'inaan qabiyyeen lafaa seeraan ala qabatamanii fi ijaarsi seeraan alaa eessattuu caalaa babal'atee argama. Qorannoowwan dhimma kanarratti godhaman muraasni akka agarsiisanitti sadarkaan babal'ina ijaarsa seeraan alaa magaalaa keessatti gaggeeffamaa jiru daran olaanaa akka ta'edha. Ijaarsa taasifamu keessaa parsantiin 60 ol seeraan ala. Magaalota Oromiyaa keessatti ijaarsi seeraan alaa bal'inaan kan mul'atu yoo ta'u, maddi isaa akkaataa qabatama magaalichaa fi argama magaalichaatiin garaagarummaa qabaachuu danda'anis magaalota muummee fi olaanoo jedhamuun moggaafaman keessattuu magaalota naannessa Finfinneetti argaman keessattii fi magaalota ollaa naannoo birootiin walitti dhiyeenya qaban yookiin kan waldaangeessan keessatti kan hammaatedha. Babal'ina ijaarsa seeraan alaatiif sababa ta'an kan qorannoodhaan adda ba'an muraasa tokko tokkoon ilaaluun barbaachisaadha. Tokkoffaa irratti karoora fedhii fi dhiyeessii lafaa dhabuu hordofee fedhii fi dhiyeessiin wal simuu dhabuu, dargaggoonni naannichaa baay'ina uummataa keessaa wayyaba ta'us
karoorri fedhii isaa ittiin keessummeessan hin jiru. Akka Oromiyaatti dabarsa lafaa dhimmoota haala addaatiin mootummaan naannichaa itti amanee hayyamameen alatti akka lakkoofsa Habashaatti bara 2002 kaasee kenniinsi lafaa osoo hin gaggeeffamin turee jira. Sababa kanaan kuufamni fedhii lafaa magaalota baay'ee keessatti olaanaa ta'uu irraan kan ka'e fedhii fi dhiyeessiin lafaa wal simuu hin danda'u. Akkasumas qophiin lafaa baajeta guddaa waan gaafatuuf magaalonni hedduun lafa mana jireenyaa fi tajaajila adda addaatiif oolu qopheessanii fedhii jiru galmaan ga'uuf hanqina guddaa qabu. Kanarraa kan ka'e namoonni fedhii lafaa qaban karaa seera qabeessa mana jireenyaaf ta'u argachuu waan hin dandeenyeef qotee bultootarraa karaa seeraan alaatiin lafa bitachuun mana jireenyaa ijaarrachuuf dirqamu. Kun immoo ijaarsi seeraan alaa akka babal'atuuf sababa guddaa ta'eera. Fakkeenyaaf naannessa Finfinnee bakka amma magaalaa Shaggar jedhamee akka haaratti caaseffame keessatti ijaarsonni seeraan alaa gara 56,000 olii akka jiran waggoota 2 dura mirkanaa'ee jira. Achii booda dabalaa deemuunsaa waanuma eegamu. Akkuma namoonni dhuunfaa seeraan ala bituudhaan ijaarsa seeraan alaa gaggeessan caasaaleen mootummaa keessattuu bulchiinsi magaalotaa pilaanii magaalarra ce'uudhaan lafa baadiyyaa seeraan ala magaalaa jala galchuun seeraan namoota mirkaneessuurra darbanii seeraan alummaa keessatti hirmaatu. Kanas daandii, ibsaa, bishaanii fi sarara telefoonaa fa'aa galchuudhaan seeraan daangaa magaalaa ce'anii bulchuu jalqabu. Lafti baadiyyaa magaalaa jala yeroo galuu pilaanidhaan deeggaramee keessummeeffamaa kan hin jirre ta'uu hubanna. Akkasumas lafti baadiyyaa gara magaalaatti yoo daangeffamu uummata irra jiru hammachuu dhabuurra darbeeyyuu beenyaan kaffalamu tajaajila lafti sun qonnaan bulaa irra qubatee jiruuf kennu kan hin geenye ta'uu isaati. Kana malees magaalonni ragaa lafaa sirnaan qabachuu dhabuun immoo namoonni ijaarsa seeraan alaa akka gaggeessan kan jajjabeessu ta'ee argama. Babal'ina ijaarsa seeraan alaatiif akka rakkoo guddaatti kan ka'u faayidaa uummataatiif jecha namoota qabiyyee isaanii irraa buqqaaniif beenyaan mootummaan kaffaluu fi qaama sadaffaatti gurguramuu gidduu garaagarummaan guddaan jiraachuudha. Gama birootiin beenyaan mootummaan kennu xiqqaa ta'uu isaati. Fakkeenyaaf akka magaalaa Adaamaatti beenyaan lafa kaaree tokko irratti kaffalamaa jiru qarshii 213 yoo ta'u, lafa hektaara tokko irratti beenyaan kaffalamu qarshii miliyoona 2,130 ta'a jechuudha. Hangi beenyaa kuniyyuu mana maree magaalichaan kan murtaa'e gatii fooyya'aadha jedhame ta'uu isaa quba qabaadha. Maallaqni qonnaan bulaan tokko hojii qonnaatirraa gara jiraataa magaalaa manaa fi hojii qabuutti isa jijjiiruu hin danda'u. Kanarraa kan ka'e otoo mootummaan irraa hin fudhatin qotee bulaan lafasaa kaaree kanaan 140 hanga 200tti qoqqooduudhaan gatii beenyaa mootummaan kaffaluuf dachaan olitti gurgurachaa jira. Qabxiin biraa asitti ka'uu qabu qabiyyee durii akkaataa seeratiin magaalaa jala galee bu'uura karoora itti fayyadama lafaa yookiin pilaanii magaalatiin wal simsiisuuf beenyaan gahaan kennamee qoqqoodinsi hojjetamuu dhabuu isaati. Magaalonni lafa duwwaa namaan hin qabamne irratti dabarsa lafaa yookiin misooma lafaa gaggeessaa jiru malee qabiyyee duriif dursa kennanii keessummeessuu fi ragaa seera qabeessa akka argatan taasisuu irratti hanqina guddaa qabu. Sababa kanaan abbootiin qabiyyee durii bal'ina lafaa sadarkaa magaalichaan kaa'ame ol qaban takkaa'uu beenyaa xiqqaan mootummaan akka irraa fudhanneef yookaan ammoo laficha humna ittiin misoomsan dhabuurraa kan ka'e lafa ofirraa kutanii bittaa fi gurgurtaan akka raawwatamu taasisuun magaalaa keessatti ijaarsi seeraan alaa akka babal'atu gumaacha taasisaa jira. Lammaffaa irratti hanqina hubannoo seerota liiziin wal qabatanii fi hanqina qindoomina seera kabachiisuuf mul'atu haa ilaallu. Hawaasni yookiin jiraatan magaalaa haala argannaa lafa magaalaa irratti hubannoo gahaa kan qaban miti. Lafti magaalaa akkaataa ittiin darbu irratti hubannoon jiru laafadha. Kana malees seera caalbaasiin dorgomanii akka lafa argachuun danda'amu hubachiisuu fi haala addaatiin ramaddiin lafti akka argamu taasisu jiraachuusaa wallaaluun bal'inaan mul'ata. Kana malee ijaarsi seeraan alaa akka hin gaggeeffamneef qaama ijaarsicha gaggeessuu irratti tarkaanfiin akka fudhatamu taasisuufillee hawaasumtiyyuu hubannoo qabaatee haalli inni deeggarsa itti taasisuu danda'u hin jiru hin mijoofnes. Qabiyyeen seeraan alaa seera akka qabatu taasisuuf akkaataa qajeelfama Oromiyaa lakkoofsa 5 bara 2008tti koreen magaalota adda addaa keessatti akka hundeeffamee hojii kana hojjetu aangeffamee jira. Koreen kun hojii idilee mataasaa waan qabuuf qindoominaan hojii kana hojjechuu irratti hanqina qaba. Miseensonni koree qabiyyee seeraan alaa qulqulleessuu kan sadarkaa magaalaa fi gandaatti hundeeffaman qindoomina laafaa qabu. Irra hedduun isaaniitis kacalchalloota ta'an hojjetanii. Qaamoleen mootummaa sadarkaan jiran qindoominaan ijaarsa seeraan alaa ittisuufillee hanqina guddaa qabu.
Ijaarsi seeraan alaa yeroo raawwatamu caasaa sadarkaan jiru tarkaanfii battalaa fudhachuu dhabuu, itti gaafatamummaa isaanii sirnaan hubachuu dhabuu, sirni itti gaafatamummaa mirkaneessuu dhabamuu fi malaammaltummaan kan keessatti calaqqisuudha. Caasaa mootummaa sirnaawaa fayyadamuu dhiisanii caasaa idilee hin taane bifa koreetiin hundeessuunis qaama rakkoo kanaati. Koreen kunillee yeroo wal ga'uu dhabuu hooggansi sadarkaan jiru dhimma ijaarsa seeraan alaa magaalaa isaa keessatti raawwatamu irratti xiyyeeffannoo kennuu dhabuu fi hojicha qaamolee seeraa waliin qindoominaan raawwachuu dhabuun gumaacha guddaa taasisaa jira. Akkaataa labsii liizitti namni kamiyyuu seeraan ala lafa magaalaa daangessee yoo qabate ijaarsa yoo raawwate yookiin qabiyyee daangaa isaa waliin kan walitti dabalate yoo ta'e hidhaa cimaa waggaa 7 hanga 15 fi adabbii qarshii 40,000 hanga 200,000 akka adabsiisu tumamee jira. Kana malees caasaan bulchiinsaa sadarkaan jiru hoogganaan yookiin hojjetaan kamiyyuu akkaataatumaa seerota liizii keessa ta'een tarkaanfii fudhatamuu qabu yoo fudhachuu baate yookiin akka fudhatamu taasisuu yoo hanqate hidhaa waggaa 1 hanga waggaa 5 fi qarshii 10,000 hanga 30,000 akka adabaman tumee jira. Haa ta'u malee seerichi akkaataa kanaan tumamus hojiirra oolmaasaa irratti hanqina guddaatu jira. Fakkeenyaaf deegumsa manneen seeraan alaa dhiyeenya magaalaa Shaggar keessatti taasifamaa jiruun walqabatee aangawaan mootummaa seeratti dhiyaate tokkollee hin jiru. Seeraan alummaan ijaarsa tokkoo mana diiguu irratti qofa kan dhaabbatu akka hin taane seerichi ifatti kaa'us hojiitti hiikamaan jiru. Qaamni lafa bulchu tokko lafa bulchu ragaasaa adda baasee beekuu qaba. Lafa tajaajilarra oolee fi hin oolle akkaataa karoora itti fayyadama lafaatiin adda baasee beekuu ooditii lafaa yookiin lakkaa'insa qabiyyee taasisee ragaa qabaachuu qaba. Oromiyaa keessatti garuu keessattuu magaalota keessa caasaan mootummaa kachachalaaf akka toluuf jecha ragaawwan kan adda baasuun qabaachuu hin fedhanu. Sirni bulchiinsa qabiyyee iftoominaa fi qulqullummaan raawwatamuu dhabuun lafti beenyaan itti kaffalamee fi hin kaffalamne adda bahuu dhabuun ijaarsa seeraan alaa to'achuu irratti xaxaa dabalataa uumee bifa biraatiin ijaarsa seeraan alaa jajjabeessa. Ijaarsa seeraan alaa karaatti deebisuu fi sirna qabsiisuu irratti seerichi maal jedha kan jedhu itti aansinee haa ilaallu. Bu'uura labsii liizii fi dambichaa keewwata 9tiin qabiyyeewwan seeraan ala dambii lakkoofsa 155 muraa 2005 gaafa guyyaa 4 bara 2005 ragga'uun dura qabamanii tajaajilaaf oolaa jiran pilaanii magaalichaaf fudhatama kan argatan yoo ta'e akkaataa istaandardii tajaajilichaaf akkasumas magaalichaaf murtaa'uun ulaagaa qajeelfama lakkoofsa 5,2008 keessatti tumameen seera qabeessa taasisuun waraqaan abbaa qabeenyummaa ni kennamaaf jechuun tumamee jira. Akkaataa qajeelfama lakkoofsa 5,2008 keewwata 24 hanga 32 jalatti tumameenis qabiyyeewwan seeraan alaa seera qabeessa taasisuun waraqaan ragaa kennamuu fi akka danda'amu tumamee jira. Akka waliigalaatti qabiyyeewwan seeraan alaa sirna qabsiisuun gara seerummaatti kan dhufuu danda'an dhimmoota ijoo warra armaan gadii yoo guutanidha. Akkaataa qajeelfamichaa keewwata 11 jalatti ulaagaalee A irratti qabiyyee lafaa ragaan irratti gaggeeffame irratti manni ijaarsi isaa xumuramee tajaajila kennaa turee fi jiru jiraachuu yoo mirkanaa'e B qabiyyichii fi manni qabiyyicha irra jiru harka nama gaaffii dhiyeessaa jiru jiraachuun yoo mirkanaa'e C mana qabiyyicha irratti argamu ilaalchisuun qaamni gaaffii dhiyeessuu qabeenya isaa ta'uun ragaan mirkaneessuu akkaataa dambichaa fi qajeelfama kanaan yoo mirkanaa'edha. Qabiyyichi amajjii 24 bara 2005 dura kan qabamee fi manni kan irratti ijaarame ta'uun bulchiinsa gandaatiin yoo mirkanaa'e gaafataan jiraataa magaalichaa ta'uun umuriin isaa waggaa 18 ol ta'uun magaalicha keessaa mana yookiin lafa tajaajila wal fakkaataa kennu maqaasaa yookiin haadha warraa yookiin abbaa warraatiin kan hin qabaanne ta'uun kanas waadaa seera duratti fudhatama qabu seenee mallatteessuun yoo mirkanaa'e ijaarsi seeraan alaa raawwatame kun pilaanii itti fayyadama lafaa fi istaandardii bal'ina lafa magaalichaan kan wal simu taanaan ni fudhatama. Akkaataa qajeelfama lakkoofsa 5,2008tiin gaaffiin waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa qabiyyee lafa magaalaa ragaa hin qabne kamiyyuu fudhatama kan qabaatanu ulaagaalee kanatti aanan hundi guutamanii yoo argaman qofa. Tokkoffaa abbaan qabiyyichaa biilii yookiin waliigaltee yookiin nagahee kaffaltii bishaanii yookiin ibsaa amajjii 24 bara 2005 dura mana qabiyyicha irra jiru maqaa isaatiin ittiin kaffale yoo dhiyeeffate magaalonni ragaa suuraa xiyyaaraa amajjii 24 bara 2005 dura fudhatame yoo qabaatan qabiyyicha irratti ijaarsi jiraachuu agarsiisuu qaban ogeessan koodii addaa qabiyyichaaf kennanii piriinti gochuun mallattoo maqaan deeggarameen mirkaneessuun chaappaa itti gochuun akka madda ragaatti itti fayyadamuu ni danda'u.
Lammaffaa qabiyyeen waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa seera qabeessa ta'ee qabaatanii bal'ina lafaa seeraan hayyamameen alatti qabatanii yoo argaman pilaanii magaalichaan kan walsimu yoo ta'ee fi dambiin lakkoofsa 455/2005 raga'uun dura kan qabatame yoo ta'e akka waraqaa ragaa argatan seerichi mirga golfachiisee jira. Qabiyyee seeraan alaa seera qabsiisuu ilaalchisee rakkoon gama seeraa fi hojjimaataatiin jiru maal akka fakkaatu immoo akkaataa armaan gadiitiin haa ilaallu. Kan duraa akkaataa seeraan ta'e keessatti duguganii hojjechuu dhabuudha. Ijaarsa seeraan alaa ragaa hin qabne mirkaneessuudhaan seera qabsiisuun eega jalqabame bubbulee jira. Kun mataa isaatiin ijaarsa seeraan alaa babal'isuu irratti qooda qaba. Qabiyyeewwan akkaataa kanaan seera qabeessa ta'uu danda'an kanneen dambii liizii lakkoofsa 455 muraa 2005 bahuu dursee jechuunis amajjii 24 bara 2005 duraa warra turanidha. Haa ta'u malee haalli raawwisaa magaalarraa magaalatti garaagarummaa haa qabaatu malee qabiyyeen ijaarsa seeraan alaa dambiin duraa kun hanga ammaatti magaalota baay'ee keessatti ragaan arganne. Kun ammoo abbootiin qabiyyee ijaarsa qabiyyicharraa qaban suphachuu, jijjiiruu, dhaalchisuu fi dabarsuu waan hin dandeenyeef mirgi itti fayyadama isaanii daangeffamee akka turu taasisee jira. Kana malees qabiyyee fi qabeenya isaanii madda dinagdee akka godhatanii itti fayyadamanii fi tasgabbii sodaa mirgi abbaa mirgummaa isaanii akka furamu taasisuun hin danda'amne. Akkasumas sababa kanaan galii tajaajila mootummaan irraa argachuuf malutti danqaa kan uumuu fi isaanis akkaataa seeratiin galii mootummaan argachuu malu kaffalaa kan hin jirre ta'uudha. Qabiyyeen akkaataa seeratiin dambiin bahuun dura qabaman qulqulleessanii ragaa itti kennuu dhiisanii qabiyyeewwan dambii boodaa akka waan dambii dura qabamaniitti ragaa sobaa qindeessuudhaan seera qabeessa akka ta'an taasisuunis darbee darbee magaalota keessatti mul'achaa jira. Ijaarsa seeraan alaa sirna qabsiisuuf yeroo deemamu qabiyyee dambii duraa fi dambii boodaa adda baasuuf ulaagaaleen kaa'aman jiraatanis hangi ijaarsa seeraan alaa dambii boodaa magaalota keessatti baay'inaan kanneen dambiin dura ijaaraman kan caalu ta'ee argama. Haala qabatamaa magaalota Oromiyaa yoo ilaallu ijaarsi seeraan alaa dambii boodaa akka malee babal'achaa kan jirudha. Akkuma armaan olitti kaasuuf yaalametti ijaarsi seeraan alaa akka babal'atu kanneen taasisan keessaa tokko dhiyeessiin lafa magaalaa yookaan immoo fedhiin mana jireenyaa magaalaa dabaluudha. Erga dambiin bahee hojiirra ooles waggaa hedduu lakkoofsee jira. Garuu hanga har'aatti rakkoon kun furamne. Inumaa irratti daddabalamee walxaxaa deeme. Ijaarsonni adda addaa xixiqqaa hanga gurguddaatti gaggeeffaman jiru. Gamoowwan abbaa darbii 3, 4 fi 5 dabalatee kaartaa odoo hin qabaatiin seeraan ala hayyama ijaarsaa malee ijaaramaa jiran danuudha. Ijaarsolee kana hundaa diiguun rakkoo siyaasaa fi dinagdee geessisuu danda'ullee tilmaamuun nama dhibu. Diigumsa manneen seeraan alaa magaalaa Shaggaritti taasifamerraayis kanuma hubanna. Walumaagalatti rakkoon ijaarsa seeraan alaatiin wal qabatee jiru ijaarsa manneen sharaatirraa kaasee hanga gamoowwan gurguddaatti kan jiru magaalaa baadiyyaa xixiqqoorraa kaasee hanga magaalaa Finfinneetti kan fulla'u rakkoo guddaa saamicha lafaa ariifachiise jechuu dandeenya. Wantoonni ijaarsa seeraan alaa hammeessan kanneen biroo rakkoo seeraa, rakkoo caasaa mootummaa keessa jiru akkasumas rakkoo siyaasa Habashaa bifa qindoomina qabuun seeraan ala lafa Oromoo weeraranii Oromoo biyya dhabsisuuti. Waan kana furuudhaaf fedhiin siyaasaa murteessaadha. Fedhiin siyaasaa ammoo kan jiraatu biyyi yoo abbaa biyyaatiin bulee sabboontota dhugaa quuqama biyyaa fi haqa qabaniin yoo buluu danda'edha. Hangasittuu garuu hamma cufatanitti ni danqaratu akkuma jedhamu rakkoo kana hanguma irraa danda'ame furuun akka danda'amuuf hubannoo uumuun shira saamicha lafaa seera keessa jiru, kan hojjimaata keessa jiru, kan caasaa keessa jiru, kan siyaasa keessa jiru saaxiluun waa fayyadu qaba. Yakki dukkana keessatti hammaata yoo ifaan irratti ife garuu yakkichi dhaabbachuu baatullee miidhaan inni dhaqqabsiisu ni xiqqaata. Kan saamicha lafa Oromiyaa irratti bifa ijaarsa seeraan alaatiin raawwatamuutis sanuma. Qophii keenya ijaarsa seeraan alaa irratti xiyyeeffatee kanumaan goolabnaa horaa bulaa. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame.
ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. raadiyoonii dirree shaggar.